yeroo jalqabaatiif irreessa manatti diggisuu bara kana jammaruudha kan jedha. Ani immoo maatii kiyyaaf mucayyoo hangafaatii waan maatiin koo beenxee ta'anii fananis beenxee ta'achi nafe miti. Amma Yesuus Kiristoos laphee keessaa hin qabaannetti seexanni isinitti galuutti hin dhiistu. Afuurri na goyyoobsuun jiru kun sodaattan namoonni wasi seexanni natti galuuf achi seexanni natti dhufte namoonni akkasitti dhimma isinitti galti seexanni karaa kamii dhufte. Dhuguma dubbachuudhaaf in sodaattu ta'e taanaan akkasitti hin naqina. Sababni isaa wanta si cubbuudha jettanii yaadda cubbuu isinitti ta'a jedha gati ta'ee fini macaafarraas kun fooliidha amma wintariitti deemaati jirra. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu Oromoo kuni meeroobiidha yookiin haayyoo maqaa lamaan qaba namoonni kaan hin beektanii. So arra video sini waraabuttan jira kichini kiyya keessan jira arra kichini keessa dhaabadhee video sini waraabaan jira maalfan akka kichini keessa dhaabadhee uffata ittiin kichini seenan kaawwadhee sini waraabee isa itti deemtanii argitu as USA keessa September 30 bara 2025 dha. Seasonii gaarii keessa jirra. Seasonii kun fooliidha amma winteriitti deemaati jirra. Seasonii baay'ee jaaladhuudha yeroo ammaa kuni baay'ee jaaladha baay'ee namatti tola arraboo qilleensi aduun hin jiru bokkaanis hin jiru baay'ee namatti tola. So har'a ani mana noole guyyaa boqonnaa kiyyaa hojii hin qabu kilaasillee hin qabun ture baay'een gammade torbee kanatti kan argachuu kiyyaaf sababni isaa hojii hojjechuufan kichinii kana seenee waa hojjechuuf baay'ee yaadaatiin ture gatii ta'eef ni gammadeetiin hin jira. So asuma yaada koo gaggabaabsee waan lama dhufeef isinitti himuutiin barbaada. Atau yaada kiyya sirriitti seenii waan dhiifama namoota tokko gaafadhu nan qaba. So waa'ee seasoniitti yeroo deebi'u as USA keessaa seasonii kanarraa jammaree amma boru Oktoobarii tokkodha. Oktoobarii 5 irreechadha. Irreecha Thanksgiving keenya sanbata dhufu baana nuti akka USAtti isarraan Thanksgiving kan biyya kanaatu dhufa isarraan Kiristimaasiidha isarraan bara haaraadha. So har'a maaliif akka kichini seenee har'a wanti nan hojjedhu waan daqiiqaa 20-30 damnee hojjennee yookiin sa'aatii tokko hojjennee baanu miti waan sa'aatii dheeraa natti fudhatudha. Innis maanni ittoo lukkuu hojjechuudhaaf hin jedhaarra ittoo lukkuu hojjechuuf hin jira ittoo lukkuu xiqqoosh yeroo namarraa fudhata akkuma argame kan callisanii butanii kukkutanii wanti hojjetanii irraa baasan miti yeroo nama gaafata humna nama gaafata ittoo lukkuu hojjechuuni. Is okay amma wanta hunda qopheeffadheera. So sattan deemaa otoon ittoo koo hin eegaliin yaada koo maal fanarra ittoo jedhaa sayyuu ittoo sana hojjedhu maaliif asinitti odeessaa isa jedhu isinitti himuun barbaade. Ittoo kana akkanan hojjedhu irreessaa falanidha. Gaafa irreessaa ittoo lukkuu hojjechaatiin jira birzii naquuttan jedhaa amma harri facaasaadha. Guyyaa meeqa tafaa roobii amusii jimaa taqadame akkas guyyaa afur waan akkasii tafaa ayyaanni kun ga'uudhaafi so isaafan lafa jala qoqophaa'aa jira jechuudha guyyaa koof jala isaan madheetu guyyaa boqonnaa kiyyaa. Yaa otooni waan biraattisanii yeroo jalqabaatiif irreessa manatti diggisuu bara kana jammaruudha kan jedha. Irreessa dhaquu kana jammara yeroo haayiskuulii baradhuudha garuu isarraa hadda kan ta'e immoo barana manattis diggisadhee iddoo achi iddoo irreessaas deemu. So akka yaadee lafa kaayetti akka murteeffadhetti iyyuu yoo danda'an iddoo irreessa bakka wal argan deemu. Yoo dadhaban immoo wanti afuutiin qabne manatti ayyaaneffachuu manatti diggifachuun afuun qabu isa jedhu hamanee lafa kaawwadheetinan jira bara kana eegales manatti diggifachuu jechuudha. Hiriyoota kiyya ollaa koo wajjin diggisee nyaannee dhugnee birzii naquufan jedha akka ajaa'ibaatti dabarsuufan jedha. So isa kanarratti namoota nani dhiifama sin gaafadha jedhee yaadu namoota dura kana gochaa turtanii amma yoonaayyuu bara kana jammartee jettanii xiqqoosh achitti wanti yaaddan jira yoo ta'e dhiifama sinin jedha. Sababni isaa maaliifan dhiifama sinin jedha ofiis dhiifama gaafadheetiin jira. Akkamitti aga yoonaa irreessarratti manatti otoo waa tokko hin godhatiin waan ayyaanaa natti hin fakkaatiin callisee bakka sana qofa deemaatii ture isa jedhu baay'ee ofitti ceepheessa booda dhiifama gaafadhe. Namoonni akkasitti yaaddan jirtu yoo ta'e dhiifama sinin jedha. Dubartoonni fa'aa jechaadha. Dubartoota dhiifama gaafachuun barbaada. Namoonni irreessarratti manatti birzii naqattanii ittoo lukkuu hojjettanii ayyaaneffachaa turtan sinitti dabalamuu kootti gammadeera. Waan ceephatan immoo jira yoo ta'e dhiifama
sababni isaa ayyaana baay'ee indigifisna manatti diggisinsa torbee lama torbee sadii nurraa fixaa garuu wanta jalqaba ayyaaneffachuu qabnu ayyaana keenya dhiisnee arra erga gaafa umuriin keenya 25 27 28 kana gaafa geenyu jalqabuun anaaf qaanii keenyatti mul'ate ofitti qaanii eegatiin jiruuf isa keessa darbe qaanoo dhiisee amma fuulduraatti deemuu isa jedhu irratti waliigaleetiin jira. Isarraan kana fe'e waxi lukkuu hojjetachuuf kan jedha. Atoo waa'ee lukkuu hojjetachuu isinitti agarsiisutti inseeniin dura yaada tokko isinii ibsuun barbaada. Waa'ee irreessaa irratti sabni keenya ammayyuu waliigalee too hin jiru. Irratti waliigala rakkoon qabu akkas taasisanii jechuudhaaf miti ayyoon akkamitti beekti irreessaa maalidha irreessi ishidhaa fi akkamitti fudhattee amantii shimaanii isa jedhutti qoshisiin ibsuutiin barbaade. Ani amantiin koo kiristaanadha duuka buutuu Yesuus Kiristoos pirootestaantiidha yookiin beenxeedha jechuudhaan jalqaba kiyyaa qabeetoo jechuudha. Abbaa fi haati kiyya osoo gaa'ela hin godhatiin dursa amantii kana qabatanii ani immoo maatii kiyyaaf mucayyoo hangafaati amantii kana keessatti dhaladhee amantii kana keessatti guddadhee amma ammaatu qabadheetoo jira. Asirratti waa tokko jechuun barbaada. Amantii kana waan abbaa fi haati koo waan maatii koo irraa dhaaleeffanan waan maatiin koo beenxee ta'anii fananis beenxee ta'achi nafe miti noo akkasana miti maaliif inni akkasana miti asirratti akka na hubattaniin barbaada. Ani otoo Yesuus Kiristoos ofii isaatiif dhufe ani Yesuus Kiristoos ofii fan argadhee jira. Amantiin maatii kiyyaa gaarii ta'e gara kanatti naaf dhiyu malee gaariidha. Otoo maatiin koo amantii biraa ta'an ta'e ganaa keessa ture ganaa keessatti rakkadhee ganaa erga waa meeqa hargee itti dhufuu hin danda'a. Aynoo garuu Yesuus Kiristoos akka gara koo dhufuu nan beeka. Otoo maatiin koo amantii qabaataniyyuu dhiisaniyyuu amantii biraa yoo ta'u ani beeka Yesuus Kiristoos akka dafee xinnummaa kiyyatti gara laphee koo dhufu akkuma amma dhufeetti nan beekaani. Istiil garuu baay'ee dindila naaf ta'e amantiin maatii koo haa ta'uyyuu malee waan isaan amantaa kana keessa jiranii fanan beenxee ta'e miti. Ani ofii kiyyaa fana Yesuus Kiristoos waaqa koo godhee fudhadhee isa kana dura otoo nani guddadhee waa'ee jireenya piraaktisii amantii osoo hin bariin ani harka Yesuus Kiristoos gargaarsa Yesuus Kiristoos jaalala Yesuus Kiristoos maatii koo irratti xiqqummaa kiyya argaatiin ol guddadhee isa booda immoo Yesuus Kiristoos gara mana koo dhufe gara laphee koo dhufe laphee koo keessaan baane Yesuus Kiristoos bara baraan laphee koo keessa jiraata. Ani baay'ee nama spiritualidha dubartii spiritualidha baay'ee nama hafuuratti geggeeffamutti amanuudha. Isa kana isin ibsuun barbaada waa'ee amantaa irratti kanuma yoo isin jedhe gaadha. So kanarratti waa'ee ayyaana irreessaa irratti Oromoon garee kaansaa irreessi amantii waaqeffataati jedhu kaan immoo aadaadha jedhu. Warra amantii biraa qabannuti kana hin dhabnu kan warra waaqeffataati kaan immoo lakkii aadaadha malee waaqeffataa miti akkas waan akkas jedhamu wayii qabu gola isaanii keessaa kaan as baaniyyuu dubbatu kaan immoo dubbataniyyuu kaan immoo dhaqaniyyuu kaan hin jaalataniyyuu dhani balaaleffatu kaan hin jaalatu akka kiyyatti anas keessaa kamitti namana irreessi amantiidhas aadaadhas jedhee namana. Amantii irreessaa warra waaqeffataas haa ta'u amantii warra waaqeffataatis aadaadhas aadaa Oromooti eenyummaa Oromooti jedhee namana. Lamaan saawuna namana jedha lamaan saawuna fudhadha. Haa ta'uyyuu malee gaafa amantii warra waaqeffataa ta'u anoslaa Yesuus Kiristoos foloo godha dhiibbaan godhuu amantii kiyya irratti walitti bu'een rakkisuu isa jedhu irratti hani akka itti namanitti akka itti fudhadhetti isa kana irratti isinitti himuu barbaada jechaadha. Haa ta'uyyuu malee amantaa yoo ta'eyyuu warri amantaa miti jettanii yaadanii jirtan dhiifa manaa godha kun hubannaa kiyyaa akka itti hubadhe jechaadha. Warri amantii waaqeffataa suni ayyaana irreessa gaafa irreessa kana guyyaadhaan mana isaanii keessatti gochaatii turan jedhee si yaadu. Akka amantii waaqeffataa wantoota baay'ee wanta biraa waan qabaatu jireenya isaanii keessatti haa dabarsanii garuu achuma wal qabsiisanii gaafa irreessaas dhufu yoo ta'u ani akka itti namanu Oromoon jalqaba irraa qabee jaarraa 16-14 yoom irraa qabee akka Oromoon seexana jedhani seexanadha gaafa sana seexana waaqessuu yookiin muka waaqessuu yookiin dhagaafa waaqessuu yookiin tullu waaqessuu waan barbaadan jedha yaada warra kastee yaada waan barbaadan jedha yaada ani garuu ayyoon garuu Oromoon
seexanni wa'ii kinoolaa muka kanatti maxxantee jirti. Warqinaa kenniti. Gadhatoomiyaa giiftii koo kiyyaa maaloo koo jedhanii dhadhaa dibanii seexana kadhatanii warqii kadhatee birrii kadhatee Oromoon waaqeffatee galatoomiyaa seexana galatoomi jedheeti Oromoon seexana ashii mukatti maxxantee jirtu muka wajjin wal qabsiisee ishii bishaan keessa jirtu bishaan keessa jirti laa seexanni koo ishiin giiftiidhaa humna qabdi nagaanaa kenniti fayyaanaa kenniti ishiitu bokkaanaa roobsaa ishiitu nagaanaa kenne jedheeti bishaan keessatti harkaan tuttuqee waaqeffachaa ture Oromoon jedhee akkamitti akkasitti na yaada sammuun koo akkasitti yaadu akkas miti naan jedhee natti hime sammuun koo ati seexanadha jedhe fudhadhu rakkoon qabu. Ani garuu yaada koo ibsachaati jira akkas miti. Oromoon amantaa yoo ta'e iyyuu waaqa tulluu san bareechee uume, waaqa galaana sana bareechee uume, waaqa mukoota bakka itti dhaqee waaqeffatu sana dhaqee uume, waaqni akka uume beekaa isa wajjiniin achi jalatti wal qabsiisee yaa waaqa tulluu kana uumte, yaa waaqa laga kana uumte, yaa waaqa muka kana uumte jedhee waaqa sana waaqeffata jedhee tana namalee jiraan. Amantii gaafa amantii keessaa haasawwachaadha akkaataa amantii wajjin wal qabatu. So ani dhaqee gaafsan yaa waaqa laga kana uumte galanni si haa ga'u yaa waaqa bokkaanaa roobsitee nagaanaa kennitee kinoo bara waggaa gaariidhaan nageesse nagaa koo dhufee si galateeffadhe yaa waaqa guddaa yaa waaqa garaa garbaa jedhee gaafa waaqeffatu amiin jedhee yoo waaqeffadhe namni dhodhe namalee jechaadha. Warri si miidha jettan ana miidhunaaf yaadda'ina. So ani kana murteeffadhe gaafa yaa waaqa kana goote jedhee Oromoon kodhufeetu naa waaqeffatu amiin jedhee carraayyuu yoo naa kennananis yaa waaqa saba kana uumte yaa waaqa laga kana uumte yaa waaqa laga kana bareechite qulqulleessitee too uumte akkatti nu bareechinu qulqulleessi laphee keenya jedhee otoo carraa naa kennaniyyuu nan kadhadhaanis akka sanatti akka aadaa sanatti akka isaan dubbatanitti nan kadhadha. So ani kana irratti walii galee amantaas yoo ta'e maleedhaati. Charchi qofa dhaqee Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ana cubbuu kiyyaaf naa dhufte maqaa keef galanni si haa ga'u Yesuus Kiristoos qofa jedhee yoo waaqeffadhe malee daandirraan goraa asiin akkanaan gore laala biyya lafaattan kufa no ana akkas ta'a lama deemu miti. No akkas ta'atiin deemu ani kanarratti walii galee yoomiyyuu bara koo afaan kiyyaan aadaa kiyyaan irreessa irratti nan ayyaaneffadhaa nan diggifadhaa hiriyoota koo wajjin kolfee taphadhee waamee warra akkasitti irratti walii galanii akkasitti dabarsuudha kaayyoon akkasitti dabarsuudha murtoon koo kana murteeffadhee sana achi dhaqu qofa miti yeroo achi dhaqe yeroo isaan waaqayyoon kadhatan amiin nan jedhaa uffata aadaa koo uffadhee nan naqaa bareedee dhaqaa kanarra koo manatti nan ayyaaneffadhaa. Kanan godhadhaan kun si miidhuu danda'a namootis kun si miidhuu danda'u yaada koo foloon godhina wanta barbaadan akkuma barbaadan macaafa qulqulluurraa wanta sin cubbuudha jettanii waa yaadda yoo gootanii ni cubbuu isinitti ta'a jedha waan lapheen keessa foloo sin godhu amma guddattan amma sammuun keessan guddate amma beekumsi keessan guddate waan beekumsi keessan guddate godhaasini. Wanti tokko wanti nani otoo hin dubbatin yookiin hin tuqin dabarre iddoo kanatti Yesuus Kiristoos gaafa fudhannee deemnu Yesuus Kiristoos gaafa gara jireenya keenyaa dhufee Yesuus Kiristoos wajjin deddeebinu wanti dhiisuu qabnu jira eeyyani jira sirriitti jira wanta baay'ee hin dhiifna namoonni guyyaadhuma keessa akka kiyya fakkeenyaaf akka kiyya amantaa kana keessatti hin dhalanne waan dhiisanii Yesuus Kiristoos duukaa bu'an qabu wanti dhiifamu jira wanti haadaa wanti baay'ee wanti badaan wanti afuura keenya irratti akka Yesuus Kiristoos foloo hin goone haadaa keessa wanti nu miidhu jira wanti baay'een isaa wantoonni biraan jira wanti dhiisanii too Yesuus duukaa bu'an jira wanti immoo fudhatanii Yesuus duukaa bu'anis jira akka jiru osoo isinitti himu inni irreessaa kun inni irreessaa waggaa waggaadhaan akka hayyaana Oromoo waliigalaatti waggaa waggaatti waaqayyo galateeffatan kun inni kun isa keessa jira jedhee sammuu kana yaadusi waliin qabatuudhaan murteessee jira akkasitti natti hima jireenya kiyyaa jechaadha. Oromoon hundumtuu immoo sabni tokko immoo amantaa tokko qofa qabaachuu qaba jedhee si hin yaadu waaqayyo otoo sabni tokko amantaa tokko qofa qabaatu sabni hundumtuu amantaa tokko qofa qabaachuu qaba jedhee waaqayyo dursee akkas gochuutti danda'a ta'a. Sababni kanaaf Oromoon amantii garaagaraa qaba. Akka amantaa isaatti qofa akka waaqa argetti adduma iddoo isaatti waaqeffatu jedhee hin yaadu sammuun koo iddoo tokkotti dhufee waaqa tokkicha jedhee amanu sanas waaqeffachuu danda'u isa baay'ee gaariidha iddoo kanatti tana mana
isa kanan jechuu barbaada yaada kiyyoon gaggabaabse gaariidha. Ani irreessa akka kanatti ilaalaa, ayyoon irreessa barashee akka kanatti ilaaltii, akka kanatti ayyaaneffattii, akka kanatti fudhattii baay'een gammada. Dhugaa dubbachuu waa'ee irreessa ayyaana irreessa wajjin wal qabatee otoo ayyaanuma tokko ittiin qabnu ta'e ayyaanuma iddoo biraa irraa amantii irraas haa ta'uu biyya irraas haa ta'uu isuma bichaa ayyaana guddoo kana tokko ittiin qabu ta'e amma kam namatti dhaga'ama dhee yaadaani. Ani baay'een gammada irreecha ayyaana kana iddoo tokkotti qaba weezarii gaarii kana keessatti iddoo tokkotti Oromoo kan ta'e iddoo tokkotti qabaachuu isaa baay'een gammada. Gara ittoo kiyyaa sillaachisuutan maalirra kan ga'ee jiru maal akka walitti qaqqabadhee jiru hatti qoobsiritti agarsiisee kanarra yeroo hojjedhu sirriitti agarsiisaati wal biraa wal geggeessuuf jenna. Yaadni koo itti aanu maalni kan biraa ayyaana irreessaa kana keessaa osoo hin beekamiini afuurri nama miidhu jira. Galateeffannaa haa ta'u malee akka waaqeffannaa galateeffannaa akka waaqa tokkichaa ta'uyyuu malee wanti afuurri dhoksaadhaan deemu jira. Afuurri nama miidhu jira. Afuurri ijoollee dargaggoota goyoomsu jira. Waan akkasii wayii yaada kana jedhuufoo maaliin yaadani maaliin deebise? Afuurri na goyoomsu hin jiru. Afuurri aadaadha. Waaqayyo waaqa tokkicha waaqeffadha. Saba koo wajjiniini jedhee tana naqaa. Kanarra afuurrumti dhoksaadhaan dhufee natti galee afuurrumti dhoksaadhaan narratti hojjetu hin jiranaan. Ani amantiin koo akkasana miti jechaadha. Namoonni sossodaattan namoonni asii seexanni natti galuuf achi seexanni natti dhufte namoonni akkasitti ilma isinitti galti seexanni karaa kamiin dhufte. Namoonni seexanni natti galti yoo sirba dhaggeeffadhe seexanni natti galte maaloo sirba san cufaa inuma isinitti galti isin seexanni namoonni akkasii alaa seexanni seexanni akkanatti waan inni murteeffadhee waan inni yaadee deemuun alatti humna narratti godhattee dhuftee natti galtu hin jiru. Garuu namoonni amantii hin qabne namoonni amantii biraa akkuma dura isinii kaase immoo dhuguma dubbachuudhaaf hin sodaattu ta'e taanaan akkasitti yaaddu ta'e taanaan hin naqina. Sababni isaa wanta isin cubbuudha jettanii yaadda cubbuu isinitti ta'a jedha gati ta'ee finiin macaafarraas namoonni amantii biraas dhugaadha. Namoonni Yesuus Kiristoos hin amanne namni Yesuus Kiristoos hin qabne namni Yesuus Kiristoosin lapheesaa hin cufamne dallaasaa hin eegganne dhuguma seexanitti galti. Sinitti galuu dandeessi dhuguma booda ayyoon nutti hin galtu jettee dhaqnee nutti galte. Nutti galte kaakina hojjettanii akka ragaan irratti hin baane namoonni iddoo biraa. Dhuguma Yesuus Kiristoos hin qabdan ta'e taanaan sinitti galti. Gaafa irreessaa sinitti galuu dandeessi yookiin irreessa dura sinitti galuu dandeessi yookiin bara durii sinitti galte sin keessa jirti sinitti aktiif ta'uu dandeessi gaafa irreessaa ammoo namoonni sodaa akkas shakkii qabdan nama shakkii xiqqooshi nama Yesuus Kiristoos argatee garuu immoo shakkii wawwayii qaqqabaatee iddoo biraa dhadhaabatu waan akkasii seexan argattee immoo dhabdeeti keessuma dhaqxee boraafattee cimti. Kanaaf amantii keessa irratti xiyyeeffadha. Akkamitti amma guddattan akkamitti akka Yesuus fudhattan akkamitti laayifii amantii keessa irra dhaabadhaati waan godhattan godhadha. Garuu ayyoon ishii kana ishii sirriitti odeessaa ooltedha. Waa tokko dubbachuutiin jaalladha. Itti dabalee ta'ii namoota amantii kana wajjin qabnu Yesuus Kiristoos wajjin foloo goonu beektonni jechuudha. Maaliifi waan biraa qaqqabachuu maanu barbaachisaa? Aadaadha maalidha jechuu kana maanu barbaachisaa? Yesuus Kiristoos ga'aa miti. Ayyaanni isaa ga'aa miti. Inni fannoo irratti nuuf oole ga'aa miti. Erga isa qabaanne waan biraas achi gorree ilaalu maal nu barbaachisaa? Inni bichaan ga'aadha. Inni bichaan quubsaadha jettanii namoonni amantan sirriitti guutumaan guututti si wajjin amana. Sababni isaa maali? Dhuguma Yesuus Kiristoos ga'aadha. Dhuguma Yesuus Kiristoos lubbuu keenyaafis foon keenyaafis waan nu barbaachisu nuuf xumureera nuuf raawwateera. Yesuus Kiristoos ga'aadha. Ani garuu bakka duuba koo saban keessatti Waaqayyo na uume waa'ee saba Oromoo kana saba Oromoo qofa miti akkamitti Waaqayyo saba garaagaraa adda babaasee aadaa kenneefi afaan kenneefi akkamitti Waaqayyo biyya lafaa kana namoota kana biyya lafaa kana irratti uume waan tokko immoo keessa kaa'e wanta dhugaa tokkoo fi karaa tokko kenneefiniini garuu akkatti jiraatan keessa kaa'e achi keessaa immoo akkamitti dhufeetu nu argate eenyu ta'ee Yesuus akkamitti dhufee nu argate gaafa yaadaa Waaqayyo yoon galateeffadhe nan jaaladha.
ayyaanni waaqayyoo naga'a sana yoon tuqe ayyaanni waaqayyoo natti hirrata sana yoon waa'ee saba kanaa dubbadhe yookiin waan isaan godhan yoon daawwadhe waan isaan godhan wantoota paartii amantii kootiin buune wajji yoon hirmaadhe waan namni wayii qaba jedhee na yaadu sammuun koo paartii namni kana yoon hirmaachaati waan saba kiyyaaf waaqayyo godhe akkamitti saba kana waaqayyo jaarraa iddurraa qabee akkatti isaan aadaa isaanii fidatan akkamitti eenyummaa isaanii fidatan akkatti afaan isaanii kana fidanii nu biraan gahan yaadaan afaan oromoodhaan dubbachaa jira manam afaan waan dhinaaf afaan saba kanaaf waaqayyo kenne kana yaadaati yoon moor yoon caalatti waan kana galateeffadhe anan caalatti hafuurri kiyya naa dabala ayyaanni kiyya an ofii kiyya baay'ee galanni waaqayyoof kennu naa dabalanaaf sinif ta'uu dhiisuu danda'a. Yaada keessa sana osoo irratti walii galu gaafan kanas yaada waaqayyoon galateeffadhu lubbuun koo baay'ee na gammaddi. Lubbuu kootu baay'ee na gammada. Kuni paartii hafuura koo keessatti baay'ee na jajjabeessudha kun. Kanaaf ittini akka kiyyatti yaaduuti qabdu jedhee namoota kaanii yaadu ani kana yaada maatii koo fuulduraatiif ijoolleen bor godhadhu waan ani itti himu waan an bareecheetti himu akka kana jedhee waan an godhu wayii itti himuu danda'u waan qabu kana lafa kaawwadheetan jira kanatu natti tola. Kanaaf waayyaanni keessaan sin taasisee taa'uutii dandeessu ani yaadni koo kana gammachuun natti dhaga'ama. So ani kana bara kanarraa qabee sana manatti diggifachuuf kaayyeffadheetoo jira ani kanadha. Saga sinitti dheeressaatti jira viidiyoo kiyya amma waan qopheeffadhee lukkuun daaqoo shunkurtii hunda qopheeffadhee lafa kaawwadhee jira sinitti agarsiisa waxiin daaqoof akka bareedu hinuma laaltu garuu akka mi'aawasuma inuma tilmaamtu garuu sinitti agarsiisa hunda saayii kana sinitti agarsiisuun na gammachiisa baay'ee kana si wajjin sheer gochuun na gammachiisa baay'ee galatoomaayee. Kanan jedhaa jechaadha gaggabaabsa yeroon dubbadhu ani tokko waan tokko kanan hin yaadu dhugaa dubbachuudhaaf aadaa koon beeku ta'e taanaan waan sabni koo keessa darbee dhufe hin beeku ta'e taanaan waan tokko inti wayii jalqaba hin qabu ta'e taanaan jalqaba koo hin jaaladhu ta'e taanaan ga'umsa kiyya nan jaaladha ga'umsaan wayitiif kaayyoon qaba jedhee too yaadu ani. Yaana kana iddoo tokkotti qaba weezarii gaarii kana keessatti iddoo tokkotti Oromoo kan ta'e iddoo tokkotti qabaachuusaa baay'een gammadaa. Gara ittoo kiyyaa sillaachisuutan maalirra kan ga'ee jiru maal akka walitti qaqqabadhee jiru xiqqoo sirriitti agarsiisee kanarra yeroo hojjedhu sirriitti agarsiisaati. Wal biraa wal geggeessuuf jenna galatoomaa Oromoo baay'ee sin jaaladha. Amma wanta muraasa kana qopheessee jiru shunkurtii kinoo akka kanatti quncisee lafa kaawwadhee tanan jira. Qullubbii adii akkasitti qopheeffadhee gijibbilee kana qopheeffadhee jira. Asiin lukkuu koo miicee qulqulleessee bishaan qulqulluu naa bee lukkuun koo lafa kaawwadhee loomiidhaan zabazafee lafa kaawwadhee jira. Amma shunkurtii koo daakadhee isa booda lukkuun kiyya xiqqoo ishiin cooma jalaa godhatee cooma isaa ovenii keessa kaayee irraa jijjigsee erga shunkurtiin konaa bilchaateetti naqadhaa asinitti agarsiisa qullaatii isaa. Shunkurtii kiyya kinoo irra kaawwadheetiin jira reefuun irra kaa'ee ganaa bilchaataa ganaa bishaan fixatee bilchaata reefuudha biddi seenaa jira. Alattan hojjedhee waxiin daanqoo manatti oolchetanii fooliin isaa mana keessaa dafee hin ba'u. Kanaadhiin alatti hojjechaa jira garuu bubbeen xiqqoo ishii ibidda koo jeeqaati jira. Dafee naa bilcheessa ta'uun toora ta'uun beeku. Amma sa'aatii boodadha. So jalma jalaa viidiyoo kiyyatti dabalee isinii waraaba. Yeroon kaa'amma nama jalaa baay'ee galgalaa'ee ibidda kiyya bubbeedhaaf iyyuu sirriitti naa qabachuu didee na jalaa galgalarra na jalaa bu'ee yeroo akkuma ta'etti qullaati kiyya baay'ee bilcheeffadheetiin jira baay'ee fooliin isaa gaariidha. Qimamii garaa garaatti godhadhee barbareen isaa baay'ee diimaadha diimeffadheen jira. So baay'ee bilchaatee jira amma kana booda lafeetti naqachuu qabannaafe akka kana fa'aa qophiin irreessaa akka kana ture kinooti kanarra waxiisaa guutummaasaa siniif agarsiisaa jechuudha. Amma kinoo lukkuu kiyya ovenii keessatti galchee cooma qabdi turtee coomni isaa irraa jijjigee goggogee xafnaa jedhee jira. Itti naqachuu bichaan naafee qullaatiin kunaa bilchaateera akka kana jechuudha. Finally kinoo ittoo koo irraa baafadhee xumuradheen jira kun dhuma isaati.
Keeruu warraa killee sittiin goonee lafeellee irratti baafadhee kana miti kana sin agarsiisaa yeroo xiqqee sirma qiceenii baay'ee naa ba'e ittoon koo akka miidhanaatti naa ba'e hin beeku irreessumaaf gatii ta'e hin beeku baay'ee urgaa'aa haala kanaan jiru kuni faayinaal isaati galatoomaa Oromoo koo kuni dhuma isaati.